السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمار كفوني وردفتوني ورمتيتي يوتيوب جرى جرتو سنجتشا بقى جراتني بقى ساعة خنا جيساني سنجها أرانتنا مال قبتي رفتو جتنا أرى روزا في ماتي روزا قبتي لفي دوغا دبتو في isinis laaltan taya chaanala roza irratti abbaan roza akko roza tv akaakayyoo roza fidanii dhufanii jirani wallahi ani dhugaa dubbachuuf gaafan dura dhagaye hedduu rifadhee lammaffaa immoo deebi'ee jidduun dhugaa dubbachuuf namoota baay'ee jechuudha miidiyaa kanarratti hin agarra maaliif yoo jettanii ijoollee yoo badde jechuudha maleen gaddallee arsii wayaa keessaa ijoolleen gara diidaa kana ijoolleen namni lama badde janii hatta feemasoonni gurguddaan maxxansanii bakka garagaratti barbaadaa turanii jechuudha. Tokkoffaan jalqaba piraankii shakkaan ture roozaa ammallee allahu alam rabbitu beeka. Dhugaa yoo namni gurguddaan akkanatti piraankii kan inja'amaa illee hin yaadu waan hedduu takka namatti dhagamu jechuudha. Kun akka inni hin boochi dhangaddummaan isillee fanii viidiyoo waraabanii turani. Mee viidiyoo akkoo isii daawwannee walitti dachaanaa isiniin jaa hordoftoota kiyya. Waan hedduu garaa nama nyaatu jechuudha wallahi dhugaa dubbachuuf roozan akkoo isitti waa ganoo hunda garaa hin jabaattu yoo wanni kun dhuguma ta'e jechuudha shakkiidha warra yuutubaraa kana hin amanamu maaliif jennaani namni lubbuun namaa birrirratti waan rarraatu jechuudha hin amanamu haa ta'u malee dhugaa dubbachuufi wanni kun yoo dhugaa ta'e roozaa rabbiin yeroo gabaabaa keessatti maatii isiitti walitti si haa deebisu jiruun addunyaa tun qormaata. Nama argitee waan dhufe hunda rabbuma raanatti dhufe jee isilleen itti amanee waan isirra gee kana argitee qeebalee gara maatii fi dirqamni maatii ifitti deebuudha. Haadhaa fi abbaa ofii rakkisuun hin ulfaata akka shari'aatti illee jechuudha. Kanaafuyyuu gizeen abbaa fi haadha isitti rabbi nagaan isii haa deebisu jecha mee sagalee abbaa isii faa dhageeffannee walitti dachaanaa jechuudha akaakayyuu isiitii fi akkoo isii. Waa'ee kana amala kana haasa'ee ni jira jechuudha. Amalli kun maal isin fakkaatte waa hundaa namatti himachuu dandeettiin qabdu rabbii ofiitii fi ilmaan ofiitti himatti. Akkasuma amma deemee guyyaa nurra ga'ee jira kun qaata barbaada homaa argachuu hin dandeenye wanni isii marti cufaadha. Imoon isii cufaadha tokkokkiin isii feesbuuk wannummaan banaa tokkollee hin jiru jechuudha. Ilmi namaa kana agartanii argachuuf yoo lakkoofsa wayiitiin agartanii argatan akkasitti namni agartee jibbaata gahaa akka agartee miilaan deemanii waa argachuu hin danda'anii wanni ani agartee viidiyoo kana gadhiisuuf akka tasaa isiin tuni viidiyoo kana agartee yoo agartee garaan olaaftee ittiin agartee as baate yoo fayyaan kamanaa baatu taate yoo ka fayyaa qabaatu taate wanni nama shakkisiisu malaali isaanuma laali mee isaanuma kana laali manguddoota tana laali. Isaan yeroo ammaa kanatti agartee aartii xiyyeetuun fa'aa yookiin aarii hin danda'anii dhiiga qabanii isaanis kun akkuma isaan agartan kana. Kanaafuu mujattii teennaa isaanuma laali as bahi. Mee haasa isaanillee waan isaan jedhanillee yoo danda'an taate irraan fudhattanii irraan argatta jechuudha. Mujattii as bahi yoo rakkina keessa ka jiraatu taate rakkoo kana agartee uummata Oromoo qabna rabbiin qabna agartee walumaa waan taane taana. Ati hiriyoota ta'e agartee kasii bu'aa jiranillee hin agartu isaanummaan uummataan isaaniitu agartee rakkoo keessa jiran hiriyoonummaan keetu agartee maamiltoonni keetu warri agartee waan ati dalaytu kana daawwatan hundinuu rakkina keessa jiran jechuudha waliin bira haa dabru an ammoo agartee hima danda'a isaan kun ammoo rakkina kee danda'uu hin danda'anii keessattuu waan dhibee qabaniif agartee mee ufumaa keetii ilaali rabbiin ammoo yoo ka arguu dhabdu taatellee isaanumaa jecha rabbiin agartee yoo haasa'u kana rabbiin sitti haa fidu akkas yoo akka tasaa nama bira illee ka jiraatu taate namni sun agartee akka nutti hin obsine akka nutti hin cakkanne akka garaan olaafee agartee rabbumaa jecha waaqatti amanu jecha namuu jechuudha. Akkasitti isii kana asinu baasuu barbaanna inshaallah amma agartee ani gara deemu hidaa maali wanni na hafeetti min jedhee gara naannaa kiyyaatiif gara silaa itti danda'u tokko xumuree jira jechuudha gara kiyyatti. Ammas gara wanni na hafee yoo jiraatu taate suuraa isii maxxansuu fi agartee gara hadaamaatiif finfinnee yoo taatu taate malee gara biraatiin homaa dadhabee qara wanni ani taa'ee itti min jiru yoo akka tasaa akka as baatu taate maal godhaa 3, 2 yoo akka tasaa akka as baatu taate maal godhaa bilaash Banki yes ka kuno kanuma
Yo aatelle aarille walumange finnaanga anuma laalite bina heddelutaati anuma ta'imul'aatume. Fakkaatte wallahi boo'isi wanta gartee gaariillee miti. Isiittuun akkuma beektan isii jecha jechuudha roozaan warra kanaa jecha carraa argatte Ameerikaallee irraa haftee akka tasaa rabbiin agartee itti fideetiin deemaa jirtu jechuudha karaa itti rabbiin itti fidee. Mana ijaarratte jechuudha akkuma isiniin jedhe san dirqimaan agartee bultii malee namaa eega dhala dhiira rabbiin uumee walumaan tola jechaa fi sun marti agartee waan taatirraa hin beeknu as beeyma jennaan akkasitti beekanii hordoftoonni agartee roozaatuuf jechuudha. Wallah hundi keessanuu galata guddaa qabdan jechuudha. Wallah akkuma dura isiniin jedhe isaan kun amma akkasii hordoftoota Oromtitti YouTube kun viidiyoo maatii Roozaa daawwannee walitti dachaanee jira. Roozaa dhugumaayyuu kabadde taatee maatii isiitii rabbi walitti haa deebisu. Wallahi egaan namni gurguddaan kun gadi ba'ee waan akkanaa kana hin dalagaa hin je'u. Dhugaa dubbachuuf Roozaan ani bari wanni na shakkisiisu tokko leesh miidiyaa gurguddarra finne leesh Roozaan saayibboota gurguddaa namoota beekamoo Saa'idoo namoota baay'ee wal beekan jechuudha warroonni duraan Roozaan waliin hojjetaa turte. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf gaafa jabattee dhufanii nama kanatti illee bilbilanii nama kanallee waan akkanarra jirra waan akkanaatti nu mudatee mee bakka jirtaniin nu gargaara rabbi gaditti yoo jedhame ani waan gaarii natti fakkaatee ture garuuyyuu isaan kanas hin goone ani kanatu na shakkisiisee malee hoggaan immoo maatii isii kana akkanatti akkoo isii tanafaa fidanii mul'isan kana hedduu takkaan inni shakka deebisee immoo leeshii fi miidiyaa irratti hin finne maatiin abbaa manaa isii hoo maaliif waliin hin barbaanne maaliif maalitti jiranii yookaan immoo uummatuma sanuu seeran namni rakkatu malee hin ba'u. Roozaa dhugaa dubbachuuf yuutuubii isirra seenanii yoo ilaalani yeroo hedduu booyaa turte jechuudha. Kanaafiyyuu Roozaa silaa gara miidiyaatii fi gara qaama seeraatiin barbaadamuu qabdi turte malee akkanumatti chaanaaluma isii qofarratti dhufanii haasa'uun sirrii natti hin fakkaanne. Kanaafiyyuu inshaallah Roozaa bakka jirtutti rabbi isii bira haa jiraatu. Dhugaa yoo piraankii ta'ellee alhamdulillah yoo piraankiin taanellee rabbiin argitee wanni hundinuu rabbi fidee alhamdulillah akkuma hundaanuyyuu galanni kan rabbiitii jechuudha. Maaliif jennaan waan hundaa kan harkaa qabu rabbiin faraja haa fidu rabbiin hamtuu isirraa haa qabu bakka isiin jirtutti. Walquba qabaannanuyyuu ganda abbaa manaa isillee deengadda haati abbaa manaa isii amrii taatee jedhanii turani. Kanaafiyyuu Roozaa dhugaa dubbachuuf wallahi waan hedduu takka garaa nama nyaatu yoo dhugumaanii ka baddu taate yoo dhugumaan kadhabamteetuma akkanatti obsan taate ramadaana gaafa 18 badde jedhani ilaa sanirraa gaama kun baatiidha. Baatii guutuudha jechuudha kun baatii guutte kaleedha. Kanaafiyyuu wallahi waan hedduu takka ulfaatu wanni kun inshaallah rabbiin hamtuu isirraa qabee yeroo gabaabduu keessatti maatii isiitii walitti ishee haa deebisu jenna. Ani akka mataa kiyyatti wallahi takka takka nan shakkalee takka takka dhugaa natti fakkaatti illee gisee maatii isii ilaalu wallahi mimmaan buuseen booya. Maaliif jennaan madire ani Roozaa yeroo isiin duraan boochisan illee wallahi wajjin hin booya akka nama isii beeku kanatti jechuudha. Kanaafiyyuu Roozaan nama hedduu takka ani hordofuu nama hedduun takka wallahi madiriin jaalladhaani. Kanaafiyyuu rabbi hamtuu isirraa qabee nagayaan maatii isitti ishee haa deebisu. Bultiin bara kanaa kun jireenyi bara kanaa kun subhaanallah madiri nama hedduu kana ittuma jajallata. Irra caalaa immoo rabbiin nama ofii mokkora nama ofii jaallatu rabbiin mokkoraa jechuudha. Eenyutu musiibaan itti fidee jaallatee qeebalaa waan jiru rabbiin nu fattanuufi nama fatanaa tana dabru addunyaa tana keessatti fatanaa bakkuma hundaan nutti dhufte jechuudha. Nama irra dabree rabbi irratti herregatu rabbiin nu haa taasisu. Addunyaan tun nama muuminaatiif mana hidhaatii jedhan warroota immoo muuminan ta'inii fi jaynata duniyaatii jedhan. Kanaafiyyuu rabbiin nama ofii jaalatu fattana. Roozaa bakka jirtutti rabbi hamtuu isirraa haa qabu rabbiin isii biraa jiraatu yeroo gabaabaa keessatti as baasee maatii isitti jechuudha. Hunduma hordoftoota isii hunda warra isii jaallatu hunda rabbi haa gammachiisu. Rabbiin diina isii jechuudha warra isiin akkasitti irraa bu'aa turte san isitti hin gammachiisini
isii bira haa jiraatu rabbiin hamtuu isii rabbiin hin dhageessisin isiniin jaa hordoftoota kiyya. Wallahi hedduu garaana nyaatti maaliif jennaan subhaanallah abbaa gaarii dhalaturra iddilii gaarii dhalatu wayyaa jaan namni dhuguma abbaa gaarii sila akka maatiin isii jaalatuuf carraa Ameerikallee argattee akkasitti jaalala haadhaa fi akkoo fi akaakayyuu isiisaniif jecha carraa sanillee dabarsitee jechuudha. Rabbiin sanuma laalee hamtuu isii irraa qabe nagayaan wallahi jireenya isii gadda isii kanuma kana dura dabre qofa godhe amma kana booda gammachuun akka jiraatu maatii isii wajjin jireenya gaarii akka jiraatu rabbi isiif haa godhu. Kanuma jennaa hordoftoota kiyyaa turtii gaarii naa jiraadha isiniin ja'a. Galatooma warri subscribe naa gootanis warri maatii naa taatanii akkasuma immoo viidiyoo keeyyaa naaf daawwattan hundi keessanuu hedduu galatooma isiniin ja'a turtii gaarii.